Kennaawwan ayyaanaa Hafuurri Qulqulluun nuuf kennu keessaa tokko immoo afaan haaraadha. Inni kun bakka lamatti qoodama. Afaanota haaraatiin dubbachuu fi afaanota haaraa hiikuu. Kennaa garaagaraa lama jechuudha. Kennaawwan wal fakkaatan kunneen lamaan akkuma kennaawwan warra kaanii Hafuura Qulqulluurraa namoota tokko tokkoof kennamu. Kana jechuun afaan haaraa hiikuu qofatu hin ta'in afaan haaraa dubbachuun illee kennaa nama tokko tokkoof kennamudha. Iddoo baay'eetti afaan haaraa dubbachuu mallattoo Hafuura Qulqulluun guutamuu godhanii waan fudhataniif namni afaan haaraa hin dubbanne akka nama Hafuura Qulqulluu hin qabneetti lakkaa'ama. Iddoo baay'eetti immoo afaan haaraa dubbachuu miira gammachuu waliin wal qabsiisanii sagalee hiika hin qabne dhageessisuun baramaadha. Afaan haaraa qubee wal keessa fuudhuudhaan kan dubbatamu tun ta'in bakka namni isa hiikuu jirutti Hafuura Qulqulluu irraa ergaa amantoota cimsuudhaaf darbudha. Caqasa kana dubbifannu. 1 Qorontos 14:26. Egaa yaa obboloota ko, yeroo walitti qabamtanitti isin keessa tokko faarfannaa, tokko barsiisa, tokko mul'ata qaba. Inni tokko waan afaan hin beekamneen dubbatu, inni kaanis hiika waan dubbatame sanaa qaba. Wanti isaan qaban kun hundinuu waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf haa ta'ani. Hafuurri Qulqulluu karaa isa tokko afaan haaraa yookaan afaan hin beekamne yeroo dubbatu, Hafuurichumti karaa isa tokko immoo dhaggeeffattootaaf hiika. Afaan haaraa dubbachuun waldoota kiristaanaa baay'ee keessatti naamusa macaafa qulqulluu kan hin eegganne ta'uunsaa hir'inni hubannaa macaafa qulqulluu akka jiru argisiisa. Akkaataa itti fayyadama afaan haaraa ilaalchisee hubannoo dogoggoraa mul'atan keessaa muraasa haa kaasnu. Ilaalcha dogoggoraa 1ffaa namni hundumtuu dubbachuu qaba. Warri ilaalcha akkasii qaban caqasa macaafa qulqulluu kana fakkaatu qabaachuun isaanii yaadicha falmisiisaa taasisa. Ta'us caqasichi yaada isaanii fakkaata malee yaadicha akka hin deeggarre isin hubachiisa. Hojii Ergamootaa boqonnaa 2:4 akkana jedha. Yommuu hundumti isaanii Hafuura Qulqulluudhaan guutaman akka Hafuurri dubbachuu isaa isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqaban. Hundumti isaanii yeroo Hafuura Qulqulluudhaan guutaman afaan garaagaraa waan dubbataniif namni Hafuura Qulqulluudhaan guutame hundumtuu afaan haaraa dubbachuu qaba jedhanii kan barsiisan caqasa kana fayyadamaniiti. Kutaan kun garuu waa'ee afaanota hin beekamne yookaan afaan haaraatu hin ta'in waa'ee afaanota garaagaraa dubbata. Kuticha itti fufnee yoo dubbifne Hafuurri Qulqulluu karaa bartootaa namoonni afaan garaagaraa dhaga'anii fi biyya garaagaraa irraa dhufanii bakka sanatti walitti qabaman dinqii Waaqayyoo akka dhaga'an gochuusaa hubachuu dandeenya. Bartoonni afaan hin beekne dubbachaa jiru. Ta'us warra dhaabbatanii dhaggeeffachaa jiraniif inni tokko afaansa kanaa inni kaan immoo afaansa sanaa dubbachaa jira. 1 Qorontos 12:30. Hundumatu kennaa dhukkubsattoota fayyisuu qabaaree, hundumatu afaan hin beekamneen dubbataaree, hundumatu isa dubbatame hiikaaree jedha. Argitanii kennaan kun namoota tokko tokkoof kan kennamudha malee nama hundumaatu dubbata miti. Kanaafuu faarfannaa yookaan barsiisuu yookaan kennaawwan Hafuura Qulqulluu keessaa warra kaan utuu qabduu afaan haaraa dubbachuun waan siif hin kennamiiniif Hafuura Qulqulluu qabaachuu kee shakkuu fi utuu siif hin kennamiin afaan haaraa dubbachuu shaakaluu kee dhiisi. Ilaalcha dogoggoraa 2ffaa al tokkotti namoonni baay'een dubbachuu. Kunis ilaalcha dogoggoraa waldoota kiristaanaa baay'ee keessatti mul'atudha. Namoonni baay'een sagalee guddaadhaan jechoota nuti hiika isaa hin beekne yeroo dubbatan Hafuura Qulqulluudhaan guutamuutti hiikuun dogoggoradha. Kun mallattoo Hafuura Qulqulluun guutamuu akka hin taane viidiyoo darbe keessatti ilaalleerra. Inumaayyuu naamusa malee namni hundumtuu afaan hin beekamneen waca taanaan walga'ii maraatotaa waldaa fakkeessa. Caqasa qaba. 1 Qorontos 14:23. Waldaan guutuun walitti qabamee amantoonni hundinuus afaan hin beekamneen yoo dubbatan namoonni hiika dubbichaa hin beekne yookiis warri hin amaniin yoo ol galan hundumti keessan maraatota hin jedhaniire. Kana mannaa maal gochuu akka qabnus Phaawulos akkas jedhee nutti himeera. 1 Qorontos 14:27. Namni afaan hin beekamneen dubbatu yoo jiraate 2 yoo baay'ates 3 duwwaa tarreedhaan haa dubbatan. Namni tokko immoo isa dubbatame hiikuun irra jira. Hubadhaa. Kutaan kun naamusa yookaan fayyadama afaan haaraa sirriitti ibsa. 1ffaa yoo jiraate jechi jedhu yoo Hafuurri Qulqulluun waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf karaa kana ergaa qabatee qofa jechuudha. Malee kan hin hubanne calluma jennee dhaggeeffachuun homaa nun fayyadu. 2ffaa 2 yookaan 3 jechuun baay'ina isaa caalaa ergaa isaatu barbaadama jechuudha. Namni baay'een wacuurra namoonni muraasni ergaa nuuf haa dabarsani. 3ffaa tarreedhaan jechuun immoo isaanumti 2 yookaan 3 kun iyyuu walirratti walii wajjin utuu hin ta'in dabareedhaan Waaqayyo maal jechaa akka jiru nutti haa himan. Ergaa karaa isa kanaa dhufes dabareedhaan dhaga'uu qabna. 4ffaa namni tokko isa dubbatame hiikuun irra jira jechuun immoo namni hiiku hin jiru yoo ta'e dubbatamuunsaa
dhaggeeffataaf homaa hin fayyadu yoo afe wayya jechuudha. Caqasan isiniif dabala. Tokkoffaa Qorontos 14:19 Haa ta'u iyyuu malee waldaa kiristaanaa keessatti afaan hin beekamneen sagalee 10,000 dubbachuurra warra kaan barsiisuudhaaf qalbii kootiin yookaan akka wal hubannutti sagalee hiika qabu 5 duwwaa dubbachuudhaan jaalladhaa jedhe Phaawulos. Kanaafuu al tokkotti namoonni baay'een dubbachuu dhiisii namni tokko yookaan lamayyuu namni hiiku hin jiru yoo ta'e sagalee dhageessisanii dubbachuu yoo dhiisan filatamaadha. Afaan haaraa naaf kennameera garuu namni hiiku hin jiru yoo ta'e maal godhu jettee gaafatta ta'a. Phaawulos akkana jedheera. Tokkoffaa Qorontos 14:28 Namni hiiku yoo jiraachuudhaa baate garuu inni afaan hin beekamneen dubbatu sun ofitti yookaan keessa isaatti Waaqayyottis haa dubbatu malee waldaa keessatti hin dubbatiin. Namoota kennaa kana qabaniif hubachiisa gabaabaa. Tokkoffaa Waaqayyo karaa keessan waan dhoksaa baay'ee of keessaa qabu waan dubbatuuf kennaa keessaniif iddoo kennaa. Tokkoffaa Qorontos 14:2 Namni tokko afaan hin beekamne yommuu dubbatu namni isa hubatu waan hin jirreef Waaqayyotti dubbata malee namootatti hin dubbatu. Garuu hafuuraan geggeeffamee waan dhoksaa baay'ee of keessaa qabu hin dubbata. Kennaan kun akkasumatti kan nuuf kenname utuu hin ta'in Waaqayyo wajjin ittiin dudubbachuuf nuu fi waldaa kiristaanaa kan gargaarudha. Lammaffaa kennaa afaan haaraa dubbachuu erga qabaattanii kennaa afaan haaraa hiikuu argachuufis kadhadhaa. Kana Phaawulostu jedhe. Tokkoffaa Qorontos 14:13 Kanaafis namni afaan hin beekamneen dubbatu isa dubbate sana hiikuu akka danda'uuf kadhachuutu isarra jira. Sadaffaa yooma qofaa keessan taatan illee afaan haaraa dubbachuun jireenya hafuura keessaniitti isin cimsa. Yeroo inni keessa keessan dhufu akka maraatuu hin fakkaannetti keessuma keessanitti Waaqayyo wajjin ittiin odeessaa. Tokkoffaa Qorontos 14:4 Namni afaan hin beekamneen dubbatu ofii isaa hin cimsa. Hamma yoona kanatti na wajjin waan turtaniif galatoomaa. Chaanaalii kana subscribe, viidiyoo kana immoo like akka gootanii fi koomentii kamiyyuu akkanaaf barreessitan nan barbaada. Viidiyoowwan kana fakkaatan hedduus chaanaalii kanarraa argachuu dandeessu. Ayyaanni fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu.